burqituu beekumsaa. Burqituu beekumsaa. Sirna abbaa lafaa sirna of tuultotaa baran jirre ifaan bara dhugaaf dharre addan baane bifaan. Abbaa dhadhaa dammaa abbaa loon aannanii abbaa hoolaa re'ee warra gaalaa gaangeen horee guuteqee. Oromoo abbaa fardaa Oromoo abbaa kormaa koree itti wal taree waraabessi ormaa. Oromoon barate boru nu miidhatti jibba labsatanii firaa fi fiixatti sodaa waan qabaniif barnoota irraa eegu odoon baratinuu sammuun Oromootaa hamma gahu beeku. Sabni otoon barin seeraa sirna gadaa sammuutti qabatee gaafa dabalataan barnoota argatee ofiif naannoo ofii beekuuf tattaafata. Yoo beeke immoo bultii teenya galaafata. Malee argaan dhiisu waan isatti dabaa dhaloonni barate ofirraa nu qaba. Otoo nun dursina jedhanii duubat nu dhiibanii haqa keenna dharaanii dhugan dhimbiibanii. Roorroo jiru kan ofirraa faccisaa takka harkaa fuudhan takka ofii hambisaa haa jiraatuu malee ummanni hin baranne hawaasni barnootaan sammuu fi hin qaranne fala saayinsawaa kaa'uun waan rakkatuu fi karaa sirraa waan irratti bahuu too rakkatuu warri adiin addunyaa dursanii sammuu beekumsaan waan hin qaratanii fi ijoolleen Afrikaas akka baratanii fi arjooma mallaqaa fi humna namaa taasisaa dhufanii manneen barnootaa banuutti fufanii. Erganni jiraa kun waan biraallee tahuu gaafa carraan kun dhufee Itoophiyaas gahuu mootonni abbaa irree gubbatti qabanii bakka ofii fedhan qofattiin dabanii otoo warri adiin ittiin beekne dharaa ilmaan isaanii fi ergamtoota jaraa qofaaf mijeessanii kophaa itti baraa. Farra otoo yaadduu barnootaan cinatti faranjiin amantiis facaasuu barbaaddu naannoo murtaa'etti hafuurra daangoftee ergama fi guutuuf biyyarra naannoftee diimaa agarsiiftee dhiibbaa itti gootee warra Oromoo moo'u faranjoonni mootee bakka jarri hin feenetti man barnootaa bantee hawaasa dheebote barsiisuu eegaltee. Guutumaan guututti yoo hin taanes qoonni dhibba keessaa takka carroomee dhaloonni mi'a barnootaa diinni afaan qabe ka beekkate beekee dhandhamuu jalqabe. Manneen barnootaa gaafas ijaaramee atin taatu bahii otoon jedhin barnoonni laatamee ilmaan Oromootiif hiree ta'e irkoo man barnootaa Adventistii kuyyaraa isaan keessaa tokko. Gaafa barnoonni Oromoodhaaf fafaa lafa arsee irratti isatu hangafa. Ta'ullee mishiiniif ergamni lammataa amantiis barsiisuu of keessatti hammataa waan ta'eef gaafasis qormaannin jabaate amantiif barnootas hin barannuu taate. Akkuma Oromoo obboleewwan kaanii warri mandoo sikkoos kan bulu gadaani gadaa naga waaqaa lafaa tiksee dhiyaa fi bariisaa waaqaaf waaqeffannaa akkamitti dhiisaa anin dhiisu uumaa hin gatu ateetee na rakkisuu dhiisi laganatti ceetee. Ateetee haadha waatee. Ati maal jetta faantu nabbaate ateete ilaala kullaa nuumaan bullaa hin feenu qullaa. Jedhaaf haa abaaruu dhiibbaa san arganii waan kanaan wal makeef barnootas shakkanii namni ilmaan ofii achi ergu dhabamee walitti seeratee barnoota adabamee ta durbaa heerumtee ta dhiiraa haa fuutu ilmaan teen kennini barnootaaf hin duutu jedhee diddidullee garri caalumamee akkuma bubbuluun gariin hawwatamee tokko ofii fedhee gariin fedhamaatii guutuuf itti galee erga keessa seenee fedhiinsaa dabalee adaa barnoonni akkana mi'aawaa adaa barnootaan waa hundi mijaawaa ka wallaalaan lolan barnoonni adaa qawwee jedhee hiree kana kaawwaniifis hawwee ofirraa jalqabee maatii amansiisuun bu'aa barnootaa hawaasa barsiisuun hanga barbaadame yoo hin taanes garuu kagalee waan galeef faayidaan waa baruu harka wal qabee barnootatti galee gurmuu walii ta'ee miseensi dabale.
yoo duune seenaadha jiraannu galataa hanga yoom gaadiyee ormi nuun taphataa kiyyoo isaanii cabsaa beekumsa facaafnee oromiyaa guutuu akka ilmaan oromoo harka barnootaatiin nagaya wal fuutu nullee ilmaan arsee ilmaan mandoo sikkoo qooda keenna beeknee egeree oromiyaa qaroomaan akeeknee dhaloota of bare uumuudhaaf nu marti barnoota taakaafnu dhiiraa fi dubartii jedhanii bara 1943 irraa qabee riphanii barsiisuun dhoksaadhaan jalqabee barsiisuu eegalee manaa fi manatti ka dhoksaan barsiisan kanaanin alatti mana barnoota adventistii kuyyaraatti warri baratanii nama hedduu ta'anii waliin mari'atanii namni lama didus kuuwwan wal ta'uudhaan bakka gahuu malan walumaan gahuudhaan warra sirna sanii odoo itti iyyanii odoo kadhatanii waggaa hedduu booda eeyyama argatanii eeyyama argatanis yoo eeyyamni kun hojiitti hin hiikamne diina duraan feeneen of duuba deebi'ee akka hin diigamne waan of qopheessanii qophaa'aniif duraa barana barsiisaa bara ittaanu baraa aarsaa kafaluudhaan tolaan of kennanii morkaan imaluudhaan meeshaa deeggarsa barnootaa faranjiin gootee fi jararraa argataa seenaa lafa keetteerti barsiisaa barataa barasanii bara aduun qaroominaa nama hundaan baane bara hundi dammaqee wal fakkaateen kaane ijoolleen mana barumsaa bultii kuyyaraatti yoosan baratan waliif muratanii saamunaa lamaa torbaanin kennamuuf keessaa tokko qusatanii deebisaa gurguraa mallaqa kuusuudhaan sumunii ji'an faranjiin kennituuf sanis walitti dabalaa walirra buusuudhaan durbi oromoo kadhoo waan uffattuufi kakadhoo uffatte ormi waan tuffattuufi tuffii san hambisuu fi horii sassaabanii maabara qexxaa waan jedhu dhaabanii kadhoo irraa mulqaa durba qexxaa itti bitaa qexxaa uwwisanii man barnootaa fidaa barsiisuu dandeette sababa jaraatiin durbi takkaa lamas taatu barnootatti seente. bu'aa bayii hedduu booda dadhabbiin milkaa'ee namni 1700 olii barachuuf galmaa'ee akkuma barsiisaa barachuu itti fufteen Haayile Sillaaseen hawaasaa dhaquudhaaf karaa kana dhufa dubbiin jettu dhufte yoosuma barataaf ummanni naannoo yaa'ee walitti duudee qilxuu heebanoo jalatti ol guutee utuu isaan heeguu fi hiriirri dhaabbatuu warri lammii ofii kabajuuf qaanfatu ijaan achi ilaalaa kunnaan bira lufee gishiraa faramaa fardumaan gulufee konkolaataa jaraa ari'ee dhaqqabee isin eegaa jirra yoo jedhuun lallabee jaala Haayile Sillaasee kan ture abbaan hannaa hiriirri kun maali jedhanii gaafannaan yaa gooftaa akkana kanaaf manaa baane barnoota barannee qixa namaan taane wallaalaan miidhamne akka nu ilaaltan mana barnootaa akka nu ijaartan imimmaan hawaasaa isin biraan geenne jennaan gishiraan dhiirri sodaan beenne anis gaafii teessan mootiin naqabsiisa hawaasatti koottaa argamaa bariisaa jennaan abbaa hannaa ummanni ililfatee warra hawaasaa deemuuf keessaa filatee bariiteen bariinee manarraa ba'anii masara mootummaa san barii yoo ga'anii abbaa hannaa irraa yaada san fudhatee Haayile Sillaaseenis dursee waan hubateef dhufaatii isaanii eeyyameefii jira wayita koreen geettee ol seessisan bira gooftaa sitta beeti ijji teenna jaama barnoota dhabeeti rakkoo teenna tana akkanuu ilaaltan mana barnootaa akkanuu ijaartan dhaloonni akkan duune barnoota dhabeeti kanaaf sitti dhufne gooftaa sitta beeti jennaan ijoolleen rakkoon bira fidde nugusichatti immoo dubbiin toluu diddee katilliq beeti andisar bimmazaz beetuu yaafassaal inde naannoo keessan keessaa tokko lama barus maal dabala jedhee itti qoosaa erga of dhaadee booda boonee fandalalaa duratti as baasuu fi warra duubatti hafe barnootaan qaruudhaaf warra doomee rafe isinuu ijoolleen waan kana yaaddanii gargaarsaaf deeggarsa nurraa barbaaddanii gaafiin tuni kaatee yoo loon tiksuu dhiiftanii kabaratan taate yaada keessanarraaf ni jajjabeessina hanga danda'ameen haala mijeessina masfiin silashii bakka isinii buuseera akka kaahuu fala gaafa ol deebine shaggaritti kootta ammaaf deemaa gala jennaani Haayileen dhugaan jedhus dharaan guutamtee hamileen
koreewwan gaafasanii gishiraa falamaa bayyanaa badhaasoo ashannaa fi waddeessoo tigiroo ganamoo dotii turaa buttaa bariisoo waariyoo dhaqqaboo roobaa heeyyii fi huseen deessisoo gaafasiif gammachuun galuudhaan waan itti aanuuf immoo waan ta'u maluudhaan gaafa beellamaa fi shaggaratti ol yaatu abbaa kanaa jedhee namni itti dhiyaatu tokko doon arganne deemsi hadoochisee gaafiin deebii dhabee bara lakkoofsee dhufuu didee hafnaan furmaanni garasii waldaa barataa barsiisuu dargaggoota Arsii dursanii dhaaban san alagaan jibbamaa irratti hidhamaa caalmatti cimsuudhaan qe'ee dukkanoofte barnootaan ibsuudhaan barnoon itti moo'ee biqilli barnootaa bakka hedduun dho'e. Garuu manni barnootaa balbalatti dhaqee akka barsiifatuu fi hawaasni dammaqee odoo itti manii haala mijeessuudhaan hirmaannaa dubaraa haalaan diqqeessuudhaan qixa odoon kennin durbaa dargaggeessaa tokkocha barsiisaa ilmaan 10 keessaa barnoota eeyyamanis hedduu keessaa tokko ijoollee dhiiraati dubartii barsiisuun ammoo qormaata biraati. ulfinna mulqannee salphinooffannaaree durbata maarsisuuf gurra murannaaree jedhee garri caalu didaa gariin obboleettii sossobatee fidaa durbi gaafas barte sababa ilmaan haadhaa zawdituu falamaa bariitee dhaqqaboo fi shinee annootaa faadha malee warri kuuwwan durseellaan ne carraa intala barsiisuun faantu jedhanii dhooggan barnootarraa. dhiira qe'ee qabu bakka abbaa bu'ee dhiira soodduu dhaabu gaafa abbaan du'e dargaggeessa duulaati karraa ooftanii isinitti dhiifnaan isaan milkooftanii durba harma xurii durba qeensa qaraa tamaarsisaa jetti bubbeen ilmaan baraa dubartiin faaya faayyi manaan bahu doomii dirmi hirmii sittaa ta'u jedhu sabbaan durbaa walaloo diraamaan sossobaa barsiisaa sirba itti sirbaa waltajjii hubannoo uumu mijeessanii dammaqii hawaasaa manaa fi manatti dhaqanii kakaasaa akka abbaa durbaa fi barsiisaa ta'uudhaan duubee jiboofaan diraamaan bahuudhaan akka ummanni yaadu hiree ilmaaniiti diraamaan itti aanu ragaa isaaniiti. abbaa durbaa bineensatu nyaateef laga lamaa labee anka galuu miti dharrootiyya dhabee nuuffafa bade hin tamaartiin durbaa kaadhimamtee jirtii gad laabaasi gurbaa dharro abbaa kiyyaa boo heerumni seerumaa garuu gara boodaa baradhee heerumaa timirtiitti dhiisi jettu kana dhiisi obboleeyyan tiyya taafte barsiisi. abbaa dharro intalti tamaartee uguruu hin geettu yennaa geetteerumtee ijoollee hadeettu hujii mana keessaa haadhatu barsiisa irsaasii miti siinqee qabachiisa yookii ufii du'aa yookii si ajjeesa tokko keessaa bannee dharroon gannaa baasa. barsiisa durbi yoo baratte gadi qabaa baati buddeena argattee qixa namaa taati namni waa barate daraboodhaa oli abbaa haa barattu dharroon dhiisii gali. abbaa dharro waan hambi hin qabne aada malee fidde heerumaa gurgura gunnuunfattee didde ana abbaa dharroo afoo dhaabbattanii eeganaa morkitan nyaara aadattanii bakka itti galtu haa laallattuu malee maarreega jettan ani dhiisee galee. bifa kanaan illee yaalanii dhibnaani eeyyama ummataa argachuun cimnaani mala malachuudhaan waan jaraa salphataa ofii kaadhimataa barnoota galfataa hiree silaa dhabdu heerumaan argattee durbi gaafa san heerumtee baratte mashuu korroosoo dammoo badhaasoo lukkuu elemoo duretti washoo shaashii gammadaa xajjii waaqayyoo baqqalish qaabataa dannabee hinikaa lukkuu argoo ganamee adii dharroo adii fi daabalee eebbisoo tarree duraarratti seenaan nuuf yaadataa warra isaan fuudhee barsiiseef galata. warri akka hawwiin hawwan barnootaan milkaa'u buura kaanii jalqabbii mi'aawu
waggaa takka sabaaf takka ufiif kenne beelaa dheebuu roobaa caama otoon jenne bu'aa bahii ce'ee huccuun irra dhumaa bona aduun gubee ganna roobni tumaa gufuu dhoqqee daaraan miilli isaa baqaqaa bakka dirqamni isaa ajaje hunda dhaqaa warri of wareegee lammii isaa jireesse warri aanaa qaree qarooma dhiyeesse ummataaf beekumsaaf riqicha ta'uudhaan walitti ceesisaa wal biraan gahuudhaan bakka kaleen teenne barnootaan teessee mana kaleen seenne dhaloota seensee akka laalee argu dhiyaa fi bariisaa akka argee tiksu haqaa fi gatiisaa otoo haalli jiru isaanitti hadhaa'uu hadhaanuuf qabatee goottan kaleessaniin lammiin of argate. Fixeensi halaalaa akka nurraa baqu qilleensi wallaalaa akka nurraa maqu waldaa barataa barsiisuu dargaggoota Arsii kana gabbisanii warra seenaan duune dafqaan hambisanii harraan gahan keessa daaddaa tamaarii fi daaddaa astamaariin ummataaf addeessa. Kuyyara ganda tamaarii keessa jiraataas gahanii yoo ko'umatan isaan bira dhaqaa ko'ummaa bahanii. Isaantu ummataaf fiiguudhaan turjumaanataa afaan faa hiikuudhaan waan alagaan jedhu waan alagaan fedhu aanaa isaatti geessaa xalayaa dubbisaa iyyannoo barreessaa waan diqqoo kaleessaa ormi guddisuudhaan lammittiin taphatu irraa buqqisuudhaan akka afaan biraatiin oromoon hamanne akka isaan biratti qomoon hin rakkanne waan har'a laaftuu fakkaatu kayoosaniif guddaa hawaasaa furanii ko'oo gama hundaa kan hojjetaa turan hujiilee gaggaarii daaddaa tamaarii fi daaddaa astamaarii. Barataa barsiisuuf warri manaa ba'ee gariin bakka dhaqetti abbaa maatii ta'ee waanuma jalqabe hojjetaa dhufuudhaan achumaan barsiisaa ta'ee itti fufuudhaan hamma beekumsaa fi dandeettiin isaa ga'een ofii fi ummata ofii gargaaruu danda'ee otoo daaraan chookii xurii itti ta'uu harka isaa luqqisee warri dafqa ofiitiin dhaloota kunuunsee dhaloota guddisee gufuusan kaasanii goraasan ciranii guduunfaa beekumsaa dhalootaaf hiranii dukkana keessaa baatanii ba'uudhaan madda buddeenaa fi jireenyaa ta'uudhaan warri nu qabsiise waan ofii qabate waldaa barataa barsiisuu san keessaa dhalatee barsiisummaa filee lammii jabeessatti siidaa dhaabbateera seenaa san keessatti. Turtii booda dhugaan sun dhugoomee hawaasnis hubatee barnootaan firoomee ta duraanii caalaa sabni isaan dhagahee isaanitti hiriiree isaan faana bahee barsiisaaf tumsanii ba'aa irraa baataa haawwanni soorata barsiisotaaf laataa utuu namuu arjoomuu rakkoo jiru waan danda'een furee warri adda dureen mana barnootaatiif lafa ofii muree ka akka tufaa kojii argoo buuqaroo saafoo buxxiyyee badhaasoo iidoo duubee gammadii korroosoo waashoo badoo idoo hinikaa bulliyyee washoo jaarraa wogee kajawoo hin seene meexxoo fi isaan kan biraadha. Ardaa dheedaloonii coqorsaa fi wiixaa maqaalaaf allaanduu ofii irratti mana barnootaa akka gadi dhaabdu seerri isaan dirqee dirqamnotoon jirre fedhaan of kenninee waan qabnurraa hirree gabayaa qaroomte ilmaan teenna fiduu fi waan nuuf ta'ufillee waan nuun taane diduu fi furmaanni barumsaa ta'uusaa beekanii mana barnootaatiif lafa wareeganii dhaabni isaan dhaaban yoomillee hin kufu manneen barnootaa suni yaadannoo isaanii ta'ee itti fufu. Abbaa Magal Baqqalaa Heeyyii fi Dabalee Badhaadhaa faas ummata amansiisaa warra kaawwan waliin ummata barsiisaa dhawaataan wal jalaa dhaga'ee bakki itti baratan 25 irraa 70 ga'ee manneen barnootaa gaafas muka jalaa odoo rakkoo cimeef hin cufin balbalaa barri kun darbaa barri ittaanu dhufee mana barnootaa san mootummaan fudhachuun ofii itti lufee sadarkaa tokkoffaan sadarkaa lammaffaan gahee fudhachuudhaan gara qophaa'inaatti gariin guddachuudhaan beekamtiin kennamee beekaan kumaatamaa achirraa elmame. Muka jala taa'ee dafqa ofiitti cobsee warri gaafas baree waan jirundaa obsee qormaata hulluuqee mo'atee bahuudhaan Oromiyaa dhiisii addunyaaf gahuudhaan akka warra ebaluu jedhaa kan hawwinu doktora injiinara piroofeesara hedduu maatii tokko keessaa argamee arginu
mana tuutayyootaa of keessatti hammate warra hiddi isaanii barnootaan gabbate ebaluuf ebaluu bu'aa gaafasiiti jiruu jiraachisu du'aa kaasaniiti buddeenaa fi maqaan isaanii yabbicha kan warran barannee mootiinuu garbicha jedhaa warri nuti faaruudhaan haleellu odoo ta'ee isaan ta'uuf kan kajeellu beekumsa dagaagee abbaa hedduu gahee walda dargaggoota kalee santu dahe walda san keessaa duungoo qabsiifatee warri gaafas baree ilmaan barsiifatee beektonni faca'an addunyaa maratti beekumsa nuun malu saamamnus karatti sammuun bibilchaa taane madda sanii madde oromiyaan irraa fayyadamuu dhabdee hayyoonni yaadda'anii rakkoo siyaasaa fi roorroo jiru diigee warra biyyaaf jedhee gara biyyaa fiigee biyyaaf dhangalaase keessaa beekumsaaf qabeenya namoota hedduutu oromoof fakkeenya akka faana dha'ee seenaa san argadhu akka argee argadhee dhugaa san qabadhu akka walaloodhaan seenaa san gabbisuu akka seenaa san dhalootaaf hambisuu qoree qorqoree dhugaa dur dhokate hayyuun haqa kana hangafee qorate bu'aa qorannoo isaati kaniin an katabu hayyuu abbaan isaatis walda kana dhaabee harka keessaa qabu Dr. Gammachuu Abrahaam Kurfeessaa maqaa seenaa kanaatiin cimsee galateessa kallattiinis ta'ee karaa naannawaatiin namni akka waa baruu warri waldaa kanaaf qooda qabdan maruu hunda waamuu dhabus maqaa keessan jajaa isiniif kenneera ulfinaaf kabajaa kanaaf kana kaasee afaan kiyya guutee ijoolleen kalee salaagaa diinaa buutee walda kalee dhaabde santu alagaa agabsee gufuu ormi kaa'ee barnootaan caccabsee dawaa dhibee sabaa ittiftuu balaasaa beektota ijaa fi dhikkiftuu hawaasaa taatee kan boonnuun maddi sun madduudhaan margan barbadoofne qarooma marguudhaan burqituu beekumsaa oromoodhaaf malu akka taate ragaan oomishachi galu barreessee kan dhiyeesse barreessaa Amaan Nyafarooti horaa bulaa galatooma.